Makma isa dubartii takka dhageesseeti. Dhiirti akka sareeti bakkuma harkitti tole deemti harkuma tole jeje. Dubartii akkasii harkuma kee tolfadhu jeje dhiirti akkuma sareeti bakkuma harkitti tole deemti harka kee tolfadhu jeje. Waliin jaanii bar waliif dhaamanii bar. Akkas gootamu adli dalayda. Adli hoggaa jaan namtichuma tokkicha biyya bulchuu fi tokkicha daanyaa wanni gubbaa taa'u san qofa akkana godhanii sallamanii ati maaliif jirta teeti? Haga humna teetitti siitu akka keetii zulmi jiru hin jiru. Ka humna hin qabne akkas zallamte odoo humna qabaate kam nama goota. Ka humna hin qabne akkana biyya ganda qofa tokko dhaabte odoo waa argatte ati kam nama goota. Waan ati namaan komattu san cidhaan tokko si keessa jira. Yoo harki irra guddaa si keessa jira. Namni yeroo akka makarraa baqa. Yeroo maslahaa wahii barbaadu. Bu'aa mataasaa barbaadu. Bu'aa wahii ka barbaadu qabaate haqarraa maqa. Yeroo karaa cubbuuti rahima yoo fira gargaaruu barbaade kararraa maqa. Yoo yeroo sodaa qabu kararraa maqa. Sodaa nama sodaata. Akka dhugaan sun jettutti deemuudhaaf ni sodaata. Fafakkeessee dabruuf rakkata. Hoggaa caayaa kana keessa jiru irra guddaan ammoo bu'aa barbaada wayita deemu haqa jallisa. Uf fayyaduu deemus fira wayii fayyaduu deemus hiriyaa wayii fayyaduu deemus namni sodaa jecha waa jallisu ni takkata.